jechuudha. Kasalli kuntaalli tokko isa dhugaa waaqayyooti 1,000 jechuudha. Kunoo asiin darbu daandiin koo gabaadha. Kasala kaleessa gaafannaan jechuudha. Birrii kuntaala tokko tole ashamaan kafuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa Leensaa Mul'uudhaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'e ayebbifamuu galanni waaqa keenya waaqa jiraataadhaaf haa ta'u daawwattootaa fi kabajamtootaa Leensaa Mul'uudhaa faamilii baay'ee kan isin jaalladhu baay'ee kan isin kabaju daawwattoota kiyya like share subscribe comment gochuu hin dagatina channel kana faraa wartaatan subscribe godhaati gara keenyaatti makamaa daawwattoota kiyya like tuqaati video kana hanga dhumaatti na dhaggeeffadha warreen video kana dhaggeeffatan otoo like naan godhin na biran darbee naan sinin jechuu barbaada video kana samoo waan dhaggeeffachuu qabdan jedhee namana video yeroo darbe hojjadhe fayyoo jaalalaa irratti xiqqoo yaada yookiin waan ishiin jettee hamlee kiyya na cabsitee video irraa hojjadhe jechuudha. Ishiinis video yeroo tokko irratti hojjattee turte sagaleen koo hin dhaga'ama yaada daa'ima ciisee jira kanaafani video sana jechuudha prank na gochuudhaaf istii sirriitti noo ibsi warri jettan jedheetanii waan lama isinii qabadhee dhufe tokko fayyoo jaalalaati jechuudha maal akka ishiin na goote yookiin immoo maal akka ishiin naan jette isiniif ibsuun dhufe jechuudha. Videoon kun kanarra waa'ee ishii isin dubbadhu videoon kun isa xumuraati isa dhumaati jechuudha. Fayyoo jaalalaa dhugaa dubbachuudhaaf ittiin mari'adha'een gaafa duraa dawwale jechuudha. Anumatu bilbilee fi gaafa lammataa immoo video hin hojjedhu jedhee kan hinani video irratti hojjedhee video kanarra hojjedhu cha'uu isiniin jedhee deemeef jechuudha. Garuu har'a fedha waaqa ta'ee video hojjedhee dhufee yookiin immoo miidiyaa irratti deebi'ee jechuudha. Wi-Fi sirreeffadhee yookiin immoo maaliif akkam badee isiniif himeera yookiin immoo jecha kanaanis yaada kanaanis badeera jechuudha. Hin guutu bakka kanarra erga akkas ta'ee yaada koo ibsannaan namni erga akkas na ceepha'ee yookiin immoo akkas na arrabsa taanaan hin hojjedhu kanarra jedhee murteessee dhiise jechuudha. Isuma immoo deebitee viidiyoon irratti dalagde jechuudha. Fayyoo jaalalaa jechuudha. Dursa piraankeessi godhatteetu jecha hin taane naan jette jechuudha. Fayyoo jaalalaa maal siin jettee nuuf himii waan ishiin siin jette sana warri jettan isiniifani maal har'a viidiyoo kanarratti xumureetanii waa'ee ishii keessaa ba'a jechuudha. Dhaggeeffadha. Inni lammataa fayyoo jaalalaa nama narrabsitu. Eeyyeen nama narrabsitu garuu karaa keessaa na arrabsite malee sin fuuldura baatee nan arrabsine jechuudha. Bakka akkama ganna qicce jechuudha. Maaliif fayyoo jaalalaa karaa keessa na arrabsite malee bilbiltee yookiin immoo bilbilaan na arrabsite malee miidiyaa irra baatee nan arrabsine. Sinii galee bilbilaan na arrabsite jechuudha. Yoo yaadattu ta'e haadha eebbaa fi eebbaaf tubii bira deemteetu ishiinis ifama kana karaa keessaa bilbiltee maal siin jettee warri jettan itti seenuutti hin jira jechuudha. Waan ishiin naan jette isiniif himuu fi lammataa yaadattu yoo ta'e ani jechuudha yeroo baay'ee qaldiin baay'isaa kolfan baay'isaa dhugaadha laphee koo keessatti nama daba namarratti hin yaadu jechuudha. Nan kolfaa nan taphadhaa baay'een taphadha jechuudha. Isa kanatu na nyaachaa jira jechuudha. Namni mataa gadi qabatu yaadni isaa namni mataa gadi qabatu jechuudha. Namni zimmitaa baay'isu sirri miti jechuudha. Namni zimmitaa baay'isu yaadni isaa gadheedha jechuudha. Ani garuu nan kolfaa nan taphadhaa qaldiin baay'isaa isa kanatu na nyaachaa jira natti fakkaata. Ani daba namaaf hin yaadu daba namaaf hin qabu keessa goote jechuudha. Warra na arrabsaniifu barana bayee jecha tokko jedhee nan arrabse jechuudha. Na arrabsinaanii jechuun karaa ilmoo fi maaliin dhufu maalirraa hin deebi'u jechuudha ilmoodha jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko
piraankiin soba yeroo baay'ee sobadha. Piraankii namni hojjetu jechuun soba fayyadamaa jechuudha. Sobuma soba jechuudha. Piraankiin hojjedha yeroo baay'ee piraankiin nan hojjedha jechuudha. Deebi'een ofitti viidiyoo cufee ka'etan ofitti naara jechuudha. Jechuun akkan dogoggore nan beeka jechuudha. Akkan yaada gaariin dubbadde nan beeka jechuudha. Ofin ceephaa jechuudha. Isa kana fayyoo jaalalaa gashitti yoon deebi'u fayyoo viidiyoon naa sheerii naa godhaa yookiin immoo na guddisa xiqqoomshi sheerii naa godhiiti akka subscribe na godha yookiin like naa tuqani yookiin immoo akka maatiin naa dabalu adaraa keenya godhi fayyoo narka bu'eera viidiyooni yookiin immoo daawwattoonni narka bu'anii waanis dadhabeera tokkicha viidiyoo irra dhaabbannaan tokkicha hojii irra dhaabbannaani nama jibbisiisaa bakka dadhabeera fayyoo na gargaari jennaani viidiyoo bareedaas kam hojjettaa dhiisi maal sii godha naan jettee jechuudha. Tokko isa kana lammata immoo jecha hin taane jecha namni deebi'ee ofiin jedhu namni deebi'eessa namni nama arrabsa irratti ofiin jedhu deebi'ee dabalu of arrabsa jechuudha. Hin dubbadhu jecha hin taane naan jette jechuudha. Dhumarraan isinitti machuudha yeroo viidiyoo xumura jechuudha. Waan ishiin naan jette garuu gaafa immoo waan lama jechuudha. Waan lamaan ishii irratti qabadhe tokko jechuudha. Yoo yaadattu ta'e eebbaa fi tuubii bira deemtee jechuudha. Pirankii goote jechuudha. Pirankii gooteetu pirankii goote kaateetu jecha jechuun walitti nu hiite akkas jette maal jette sana jette odeessiteetu gara pirankiitti qabdee jechuudha. Ishiin garuu dhuguma ishii jetti jechuudha. Fayyuu jaalala. Ati eebboo wanti ishiin beektu sin jiru jechuudha. Ati eebbaa daawwalteetu karaa keessaa baay'ee wal fixaa turre jechuudha. Miidiyaa irra kan baasan akka pirankiitti malee ani beekatanii nama irratti dubbachuu dhiise callisee jechuudha. Pirankii akka pirankiitti fayyadaman malee ergasii viidiyoo cufanii ka'aniitu lachan isaaniiyyuu ati heebbaa naaf daawwaltee turte fayyoonis naa daawwaltee turte fayyoo jaalalaa heebbaatti na amatte wante keekii wante goote waan bakka yaanni sanaaf hin galleen jechinaaf hin galu jechuudha. Jechuun nama xabamaa miti dhugaa dubbachuudhaaf jechinaa hin galu jechuudha. Naan galu jechuudha. Gizeen booda naa gala waansa akkas jettee sana jettee bakka baay'ee wal fidhe jechuudha. Baay'ee wal fidhe jechuudha. Deebbaa na gaddisiifte jechuudha. Nan boo'e jechuudha. No pirankii miti yaanni suni jechuudha. Pirankii fakkeessanii simbiratti gadi baasan malee pirankii miti wanti sun jechuudha. Wanti sun pirankii miti. Ateebbaafis fayyoonis pirankii gochuudhaaf hin turre sun dhugumaa ture. Ani garuu namni itti hamadhe hin jiru jechuudha. Jecha hin taane fayyoon naan jettee na arrabsitee kaateetu maal jechuudha innaan bilbila gixxin goottee irratti cuftee jechuudha. Maaliif ani ittiin mari'achuufan na guddisi yookiin immoo xiqqoo ishii na gargaarii yaada daawwattoota baay'ee qabda xiqqoo ishii na caala jenna. Viidiyoo kana irratti hojjettu kakuu tuubii irratti otoo hin ta'in sana fayyoo jaalalaa tuubii irratti hojjechaa turte jechuudha. Fayyoo jaalalaa daawwattoota 50,000 wayii qabdiyyuu guutteetti natti fakkaata innaa sana jechuudha. Kana ture. Yaanni sun baay'ee babal'achaa ture jechuudha. Baay'ee babal'achaa hin dhufna jedhanii garuu hin dhufne ani immoo mana bahuu hin dandeenye haadha daa'imati amma daa'ima kiyya jabeeffadhee garuu dhaqee dubbii sana hadda baafachuu nan barbaada jechuudha. Nan dhaqa manuma ishii jechuudha. Dhugaadha nan dhaqa. Inna jechi sun amma irraatti lafee na nyaata jechuudha. Maaliif ani hin jenne waan ta'e waan tokko too qulqulluu taatanii jirtan gaafa namni kana jette jedhee cabsee dhuma isinitti dhufu isin aarsa jechuudha. Ani namni na arrabsus waan fe'ee naan jedhus jechuudha. Sobeetanii waan hin aare fakkaadha malee nama dafee haru miti. Namni dafee haru garuu qiimiin qabatus haru somaa miti. Tokko isa kana lammanni immoo warreen hin qallattee baay'ee tokko hin huqqatte jettanii viidiyoo koo lammaffaadha waa lama qaphee dhufeera hin huqqattee qallatte baay'ee warreettan foon hin barbaadu jechuudha. Foon inni kun alagaadha. Haadha daa'imaati ijoolleen guddisaa daa'imaatu narka jira nan hoosisa
warri gara Itoophiyaa galtan nuuroo Itoophiyaa hargaa jirtu shunkurtiin irra meeqa biddeen akka duratti nyaachaa hin jirru xaafiin meeqa gale sun dhugumaan sanitti maan mana koo keessatti garuu waan nyaadhu dhabee rakkadheetii miti nan hojjedhaanis hojii irra jira guyyaa mana noolu hojii eegaleera jechuudha mul'unaanis mana noolu hojii eegaleera jechuudha hojii irra jira jechuudha garuu waan tokko isinitti himachuudha warri nuuqqattee biyya kee erga galteettanii tokkoffaa ijoolleen guddisaa jira naan oosisaa jaan oosin naan oosisuun baay'ee nuuqqadha jechuudha ndawma manaa wayyaa duratti baay'ee nuuqqadhan ture naa oosisan nama nuuqqatu jechuudha nuuroon Itoophiyaas immoo baay'ee yootuma nyaattanuu dhuddanu nama gurraachisaa nama uqqisa jechuudha lammanni immoo inni lammataa har'a shunkurtiin kiiloon tokko birrii 150 galee jechuudha 150 ayyaanaaf kuno 150 hin bitee jechuudha kaleessa lammata immoo xaafiin kuntaalli dura 50 birrii 10,000 jechuudha matoon yookiin immoo kiiloon 100 birrii 12,000 jechuudha duratti meeqaan binna matoon sana 6,000 binna 6,000 gimma 50 kiiloo 50 immoo birrii 3,000 hin bitaa ture jechuudha waggaa kana jechuudha argitanii liyyuunnatii waggaamatti kana waan hundumtuu dabalee jira jechuudha kasalli kuntaalli tokko isa dhugaa waaqayyooti 1,000 jechuudha kunoo asiin darbu daandiin koo gabaadha kasala kaleessa gaafannaan jechuudha birrii kuntaala tokko birrii 1,000 naan jedhe duratti 200 binna ijoollee laala argitanii 200 binna jechuudha duratti hamma hundumtuu jijjiirame akkas ta'e jechuudha kana isiniin jedha fayyoo jaalalaa yoon si dogoggoreera ta'e dhiifama naa godhi garuu jecha naan jette sana ani dubbannisi jecha naan jette amilee koo na buuse YouTube irraa na balleesse kanuma wanti biraan jiru jechuudha nagaatti tura laayikii naa tuqa ciao bye bye